Yooyyaa harka fuuni ashamaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa odeeffannoo ariifachiisaa guyyaadhaan dhaqqabdee qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Odeeffannoo keenya wajjin hamma xumuraa turaa namoonni jiru miidiyaadhaaf haarawaa taatan yookaan subscribe godhin subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jennaa akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya yaada qabaattan koomantiidhaan nu barreessaa gara odeeffannoo keenyaatti isin dabarsina isinis hamma xumuraan faana turaan affeerraa keenya. Muummicha ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Eertiraa wajjin akka isaan araarsan jaarsummaa gaafatanii jiru. Ejjennoon mara marii nageenyaa UN banamee jira. Itoophiyaan Eertiraa gidduu yeroo kamuu caalaa muddamni cimee jira. Biyyoonni lamaan bara 2008 hariiroo tolfatanii michuu jabaa ta'anii turan. Yeroo waraanni kaabaa Itoophiyaa Eertiraa mootummaa federaalaa bira gortee humnoota Tigraay lolaa turte. Ta'us waliigaltee Pirootoriyaa akkasumas Itoophiyaan gaafii ulaa galaanaa dhiyeessuun muddama uume. Itoophiyaan ulaa galaanaa ishee baasu karaa nagaan argachuuf dhiibbaa uumuu itti fufti. Eertiraan immoo gaafii kanaan gammachuu hin qabdu qofa osoo hin taane sirrii akka hin taane hubatti. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed paarlaamaatti dhiyaachuun haasaa taasisaniin Eertiraa akeekkachiisanii jiru. Bulchaan Itoophiyaa dhimma ulaa galaanaa gaafii Eertiraa waliin wal qabate paarlaamaatti dhiyaachuun ibsa yeroo kennanitti ergaa dhaamanii jiru. Humna qabnu amansiisaadha eenyuyyuu nu hin dhaabsisu jedhan waa'ee humna waraanaa Itoophiyaa yeroo ibsan. Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuun ishee waan hin hafne waan ta'eef hawaasni idil addunyaa akka jaarsummaa furuu fi furmaata akka fidu gaafatanii jiru. Dhimma faayidaa biyyoolessaa wal qabatee yeroo dubbatan Itoophiyaa irratti badii guddaatu raawwate. Yoo xiqqaate kana dubbachuun nu hin dhoowwatin jedhan. Itoophiyaan yeroo Eertiraan walaba gaafatte akkaataan Itoophiyaan ulaa galaanaa malee hafte sirrii akka hin taane amanti. Waraanni hin jiru jechuun sagaleen dhugaasaa hin dhagahamu jechuu miti kan jedhan muummichi ministeeraa haqni dhugaa yoo hin mirkanoofne yeroo kamuu waraanni uumamuu danda'a jedhan. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed mootummaan isaanii dhimma galaana diimaa dhimma seeraa dhimma seenaa teessuma lafaa fi diinagdee jedhee amanaa jechuudhaan dubbatan. Akkaataan Itoophiyaan ulaa galaanaa itti dhabdee rakkoo seeraa akka qabu muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dubbatanii jiru. Murtiin Itoophiyaan ulaa galaanaa diimaa akka dhabdu taasisee kaabinee waqtii sana ture kan hin murteefne ta'uu dubbatanii jiru. Dabalataan murteen kun mana marees ta'ee sagalee uummataan kan hin murtoofne akka ta'e dubbatee jira. Karaan galaana diimaa itti dhabne rakkoo seerummaa akka qabu kan agarsiisu dhaabbileen murtichaa keessatti hirmaachuu dhabuu isaaniiti. Dabalataan ulaan galaanaa akkamiin akka dhabne kan agarsiisu waraqaa fuula tokkoyyuu hin guunne jedhe. Dhimma galaana diimaa kanas bifa tasgabbii fi mariidhaan itti deemamuu barbaachisaadha jechuudhaan himanii jiru. Itoophiyaan qabsoo waggaa 30 ol fudhateen galaana diimaa dhabde. Galaana diimaa argachuuf garuu waggaa 30 ishee barbaachisu jedhee hin amanu jechuudhaan dubbatan muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed. Itoophiyaan yaaddoo ishee kana kan dura xalayaa barreessaa olaanaa dhaabbata biyyoota gamtootanii barreessiteen beeksiste. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Geediyoon Xiyoonbiyoos xalayaa Antiiyoo Gootiroos barreessaniin Eertiraa himatan. Himannaa Itoophiyaa Eertiraan deebii kenniteen waakkarteetti. Mootummaan Itoophiyaa gartuu TPLF Dr. Gabratsiyooniin hoogganamu mootummaa Eertiraa waliin hariiroo uumeera jechuudhaan himate. Ergasii manni maree nageenya dhaabbata biyyoota gamtuu waa'ee dhimma kanaa yoo mari'atee jiraates ta'e ejjennoo isaa hin beekamu ture. Haa ta'u malee manni marichaa dhimma kana akka hin mari'anne pirezidaantiin mana marichaa baatii onkololeessaa keessa Vaanzil Nabiinisiyaa miidiyaatti dubbatanii jiru. UN'tti ambaasaadar Raashiyaa fi pirezidaantiin mana maree nageenyaa UN turtii miidiyaa biyya keessaa Itoophiyaa barruu The Report jedhamu waliin taasiseen akkana jedhe. Manni marichaa dhimma kana irratti gama kamiinuu hin mari'anne jedhe. Dippiloomaatonni gameessi kun dhimma kana lamaan gidduu biyyoota lamaanii karaa nagaa osoo furamee gammachuu qabna jedhan. Yoo gargaarsa fedhanis jaarsummaa akkamiin akka fedhan gaafachuun kan isaaniiti jechuudhaan himan. Dippiloomaatonni kun biyyoota lamaan osoo waliin rakkoo furanii gaarii ta'uu dubbatan. Haa ta'u malee ammatti kun akkamiin ta'a isa jedhu na dhiba. Hanga yoonaa miseensonni mana maree nageenyaa gidduu akka seenan hin gaafanne. Itoophiyaan waggaa dura erga muddamni biyya lamaanii gidduu dhalatee booda yeroo duraaf biyyoonni lixaa fi dhaabbileen jaarsummaa akka gidduu seenan furan gaafatteerti. Ministeera muummee Abiy Ahmed waamicha dhiyeessan kanaaf deebii ammatti kenname yoo jiraate ifatti hin beekamu. Xiinxaltoonni naannichaa hordofan biyyoota lamaan gidduu lolli ka'uu mala jechuudhaan yaaddoo isaanii ibsaa akka jiran ni beekama. Uummanni Oromoo waraana bilisummaa Oromoo wajjin dhaabachuu qaba jechuudhaan fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa dubbataa jiru. Warri Ameerikaa jiru diroonii fi taankii bituu danda'a. Warri Faransaa yoo Oromummaa qabaatan dirqama walirra laadhaa. Biyya jechuun laaftuu miti. Saba jechuun laaftuu miti. Akkatti ibidda jalaa ol baasan yoo dirqama walirra laatan qofa. Maali kabajaa fi cinaan tun? Qottootis Oromoodhaa galmaa as keessatti Oromiyaa keessaa lafti teeti sabni Oromoo keessaa dhalatte. Dirqama walirra laatanii dooraala dhibba tokko qofa jiru waraana keenyaa gumaachetan maal akka taatan ni dhumtanii
maallaqa baase kararra deemee ilmaanii waa meeqa bita bilchoodatti waan akka hin qabnetti maallaqa yuuroo 200 finnee galla qabeenya mana qoonqoo manatti hin gallu meeqa finnee galla akkamitti kun isinitti mul'achuu dhabe waan achi darbitan daakutii makiinaa cinatti qiisha makiinaa cinatti qarshii 100 barbaadoo booboodhaa ji'aan gumaachetanii inni lubbuu isinii kannee akkuma kana sirna kana isinirraa qabee ta'anii jira. Waraana abaaboodhaa qasirnirraa waywaatee sirni waraana Somaaleetti qajeelchee fannoo maqaa jirutti qajeelchee waraana naannoodhaa liqeeffateetti qajeelchee akka ta'u dhabee diroonii fi meeshaa hunda isinirra lakkaawaa jiru isin maaluma eeydan maal godhuufi eeysa isin keessaa kutte onnee fi sombi keessan kanuma nyaataa burgarii qofa. Kanaaf ummanni Oromoodhaa Oromiyaa qabda Oromoo saba kee taate Oromoo keessaa dhalatte kottu waraana kee tajaajila waraana kee cinaa dhaabbadhu sagaleedhaan qabeenyaan cinaa dhaabbadhu. Waraanni kun humna barbaada qoonqoo barbaada meeshaa gurguddoo tanaan lolaa jira halkanii guyyaa walitti deemee dadhabsiisuudhaaf sirni kun gubbaa fi lafoodhaan itti afuufaa jira. Haa dadhabatu isin beekagaa waraana hawaasa biyya alaa jiru humaa tokko keessa hin jirre hashara gartee lafaa fi manarraa saamu. Lafaa fi manarraa saamu akka nama lafa biyya biraatii fidee Oromiyaa keessa bal'isee minxaafan taane yookiin furshaa lafaafatan. Lafti lafuma teenya irraan saamina irratti gadi lakkisa irratti dhiisa diyaaspooraan gadi ba'e waraana keenya hidhachiisi. Lafti irraa bitachaa jirtu lafa teenya malee Oromoo irraa kaasee irraa gudeedee buqqaasee Oromoo irraa hararra baasee lafa siiqannaa jira. Sharafaa fi naamusa saba keessanitti godhaa jiru waraana abaabooti bakka godheefi. Kabajaa horsiisa kabajaa moo waraana kana ittiin daldaltan moo waraana kana durrii godhatan inni bosona keessaa haa wareegamu haa beela'u dheebotu bilisummaatti akka isin hin baafne sirna irratti cidhiibdan jechuudha. Waraana kana sirna jala qabdan ibiif irratti tumsitan jechuudha. Ji'a qarshii 100 baasuu dhabdanii maallaqa biyya keessa jirtanii. Kanaaf akka keessan beekaa irratti isin beeka onneen qabdanii jechuudhaaf. Namni onni yoo dhabe sobbaan nama tuta moo waraanni tokko iyaameeti fottootis na gumaachi fottootis 100 naa darbisiin jaa rabbi irratti ilkateen kannoon isaa rabbi hawaasa Oromooti jee jira isin yaamee jira irkannoon tiyya rabbii fi rabbii gaditti hawaasa Oromooti jee maaltu hafe kanaan achitti gaafa waraanni fi dhaabbatee kana namaan jee. Kanaaf gabbaa waraana keenya nuu deeggaraa waraana abaaboodhaa lafaa fi saba keenyaaf wareegamaa jira. Lubbuu namaatiifis kaayoo godha lubbuu namaatiifis leecallaa waa gimmita takkurra fi keessan ifiyoon nama takkurra kaafe ifiyoo dhundhumarra kaayyattan mitira irratti yoo ifii isaabdan akkuma keessan lubbuu jaalate inni ilmoo isaatii fi hawaasa jaartii isaa harkuu barbaada. Baratee barnootaan haati isaatti duguugamtee itti duguugattee guddiftee baratee if jiraachisee saba isaatiif tolee naaf tola jettee haati guddifte. Arrammoo inni haadha saniis dhiiseeti ifii isaatii dhiisee lubbuu isaa takkittiisa saba isaatii kannaa jira. Maqaa fokkotaa kanaan saba kiyyarraa akka jee lafatti sabni kiyyarraa duguugamee abbaa ta'uu dhabee biyya namaa keessatti sareetee olii gad deemu kanaan itti bakkatti godhee gatteessisaa saba kiyya kana lafti kun teeti jeeni harkisiisee itti mul'isee moo maaliif akkuma ammaan duraatitti akka ajajoota ammaan dura maaliif ittiin daldalleedha. Mochi keessa kaayyattaniituma sirni yoo nuti boru horiinee waraana keenya bira dhayna kabajumaan lafaa fi mana jaarii nuu kan jettaniin akkasitti ittiin daldaluu feetan inni immoo ijjaara jechuudha isiniif ijjaara. Oltanii isin jalaa badee miti hojii takkatu na qabatee abshiir barruu dheeraa waadaa isiniif galee tursii keessaa takka boru maxxanseen isin kiisaa ijoon dubbii barruu keenyaas balaan bakka hin waraannetti luqqifachuun fiduuf deemtu fakkaatti ammaaf nagahan bulaa jechuudhaan waadaa seenee deeme. Akkuma waadaa seeneen waadaa isaa eeggatee barruu dheeraa xiinxala isaa balaan bakka hin waraannetti luqqifachuun fidu gatarreessee jira. Barruu isaas nuti sagaleedhaan deebisnee qabannee isiniif dhiyaannee jira. Nu faana turaan affeerraa keenya namoonni jiru miidiyaadhaaf haarawaa taatan yookaan subscribe hin godhin subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan gara feesbuukiitis follow gochuudhaan maatii keenya ta'a. Yaadoo qabattan komantiidhaan nu barreessaa gara barruu xiinxalaa siyaasaa fi hayyuu Oromoo Jawaar Muhammaditti isin dabarsina. Balaa bakka hin waraannetti luqqifachuun fidu jechuudhaan barruu isaa kan eegalee xiinxalaan siyaasaa fi hayyuun Oromoo Jawaar Muhammad akkas jechuudhaan yaada isaa itti fufa. Jecha gaafan Adaamaa baradhu ijoollee gosa Oromoo karrayyuu dhagahee kanaan yeroo hedduu
deddeebi'ee dubbadhutu jira. Kunis xooridaa yookaan billaa guddaa sana bakka hin waraannetti hin luqqifatin jettudha. Yaanni isaa namni xooridaa yookaan xoogiraa hidhatee jiru nama wal dhabeen sana waraanuuf yoo murteesse malee ittiin doorsisuuf luqqifachuun balaa qaba kan jedhudha. Ati doorsisuu qofaaf waan luqqifatteef hin darbattu, namichi garuu na waraanuuf heda jedhe ofirraa ittisuuf sitti dhidhimsa. Dubbii tana maafan kaasiseetan nama haasaa Abiy tibba kana paarlaamaa irratti taasise dhageeffateef waanuma borumtaa isaa lola banee buufata doonii Asab nuuf fidu fakkaata ture. Dhugaan garuu Abiy Ahmed ammatti Eertiraa taatee Tigraay waliin lola banuuf fedhis qophiis hin qabu. Humna waraanaa deeggarsa hawaasaa fi tumsa dippiloomaasii lola sadarkaa kana gaggeessee mo'achuuf isa dandeessisu hin qabu. Garuu ammoo ololli inni fi dabballoon isaa ho'isaa jiran kun lola kana fiduu hin oolu. Barreeffama kana keessatti madaala humna gama gamanaatiif balaa qophii malletti olola waraanaa geessu fiduuf maltu xinxallina. Tokko humna waraanaa raayyaan ittisa biyyaa amma jiru lola biyyaan alaa gaggeessee injifachuuf qophii akka hin qabne qaamni xiyyeeffatee ilaale kamuu kan irratti walii galudha. Raayfiin RIP kanaaf saboota hedduu tarreessuun ni danda'ama. Raayyaan kun wayyaanee ijaarame gaafa isaan aangoorraa kaafaman haaromsi gaggeeffame jedhamus kan humna jarmiyaa cimsee miti. Haaromsi jedhame qondaalota saban Tigree keessaa yaasuun kanneen biroo bakka buusuu bira kan darbe hin turre. Jijjiiramni humna haaromsa nama waraanaaf barbaachisu keessaa isa tokko malee gahaa miti. Haaromsi imaamata yookaan poolisiif akeeka loltummaa hedduu barbaachisaadha. Kun hin taasifamne bakka haaromsi sirna qopheessaa hin gaggeeffamnetti lolli Tigraay dhoohe. Raayyaan imaamata ifa hin qabneef akeeka lolaaf itti hubannoon gahaan hin kennamneefitu lola sana seene. Bu'aan isaas gaaga'ama hamaa ture. Lola jalqabaatiin olaantummaa argatee Maqalee ta'us injifannoo tikfatee turuu hin dandeenye. Lolli babal'atee waan deemeef humna lakkoofsa hidhannoo irratti qaan mo'ame. Meeshaalee gurguddoo irraa fudhataman dabalatan qondaalonni sadarkaa giddu galeessaa kan sarara jalqabaarra lolchiisan kan milkaa'ina raayyaa tokko barbaachisoo ta'an kumaatamaan dhuman. Qondaalota leenjii fi muuxannoo jara sana bakka bu'uun horachuu waggoota hedduu fixa. Hanga ammaatis bakka buusuun hin danda'amne. Lolli Tigraay haasaa araaraatiin yeroof dhaabbatus RIP garuu haara galfatu of ijaaruu carraa hin arganne. Lola Oromiyaatti taasifamee tureen dabalatee lola naannoo Amaaraatti dhooheef garas bobbahee. Waraansi lamaan kun hanga kan Tigraay sana dhageetti argatu baatus miidhaa dabalataatiif saaxilee jira. Kunis naannolee fi saboota gurguddoo lamaan miseensa raayyaa keessaa dhufan keessatti gaggeeffamuu ta'uun qoodabinni sabummaa akka hammaatu taasisee jira. Walumaa galatti yeroo ammaa raayyaan Itoophiyaa kan haaromsi gahaan hin godhamneef kan waraansi waggaa torbaa humnaa fi hamlee buuse kan ilaalchi sabummaa fi biyyummaa wal harkaa dhahataa jiru. Laamishayina kanaaf ragaan salphaan loltoota Oromiyaa fi Amaaraa keessatti riphee loltoota lakkoofsaanii fi hidhannoon isaanii hin gitneen mo'amuu fi dhiitamuun booji'amaa ooluu isaati. Kanaaf Itoophiyaan yeroo kanatti waraana amansiisaa lola biyya alaa gaggeessuu danda'u qabdi jechuun rakkisaadha. Abiy laafina waraana kanaa waan hubateef olaantummaa humna qilleensaan keessattuu kan dirooniin dhaadata. Dhugaadha, humni qilleensaa Itoophiyaa kan Eertiraa irraa cimaadha. Fayyadamni lola irrattis bu'aa guddaa akka buusu waan haalamu miti. Garuu ammoo waan lama ilaalcha keessa galchuun barbaachisaadha. Humni qilleensa Eertiraa qophaa hin jiru. Xiyyaaronni Suudaan guutuutti achi jira. Gama dirooniinis taanaan yeroo ammaatti biyyi teekinooloojii sana hin hidhatin hin jirtu. Jibuutiin xiqqoon sunuu daangaa Itoophiyaa dabartee riphee loltoota afaan rukutuu ishii ni yaadatama. Sadarkaa biyyaatti dhiisii humnoonni riphee lolaa fi maafiyaa yakkoota qoricha sammuu namaa daldalanuu diroonii hidhatanii jiru. Kanaaf akka Abiyyitti ifatti mul'isuu itti dhaadatu baatanis jarri Eertiraas diroonii hidhachuun isaanii waan hin oolle. Diroonii ilaalchisee ofittummaan daangaa darbee mul'achaa jiru kana irratti of eeggannoo feessa. Osoo olaantummaan humna qilleensaa qophiitti injifannoof gahaa ta'ee silaa humnoota Huutii kan Yamaniitu mo'amee dhabama ta'a ture. Akkuma yaadatamu Suud Arabiyaa fi Imireetonni mootummaa Yamaniif tumsa humnoota Huutii xiyyaarota ammayyaa fi diroonii waggoota 5 2015 hanga 2022 halkanii guyyaa boombii itti
roobsaa turan dhuma irratti dadhabanii dhiisanii keessaa bahan. Hutiin ibidda samiirraa itti biifamaa ture sana maraa dandamachuu qofa osoo hin taane hadha Yaman irratti olaantummaa gonfachuu dandeessee jirti. Kanaafuu Abiy tumsa Emireetu waliin dabalateetu olaantummaa jetteef diroonii qofaa lola lafootiin alatti injifannoo mirkaneeffachuun akka amma geeranan kana laafaa hin ta'u. Jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii Jiruu Miidiyaa baruu xiinxalaa siyaasaa fi hayyuu Oromoo Jawaar Mohaammed kutaa tokkoffaa kanumaan golamnee jirra. Kutaa lamaffaa isaatiin hamma walitti deebinutti nagaan tura. Namoonni Jiruu Miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe godhin subscribe gochuudhaan maatii Jiruu Miidiyaa akka taatan akkasuma like share gochuudhaan jajjabeessaan dhaamsa keenya gara Facebookaatii fi TikTokitiin follow godhuu hin dagatinaa. Yaada qubattan kommentiidhaan nu barreessaa. Waan hojii hin turtaniif galatoomaa ulfaadha.